Warra kan sinittimu an mitikkuuf qaaduuti. Manni maree ministeerota Itoophiyaa yaa'ii isaa har'a gaggeesseen baajetni biyyattii kan bara dhufu ji'a adoolessaa keessa jalqabamu birrii biiliyoona 801 qabxii 65 akka ta'uuf wixinee isaaf dhiyaate mirkaneesseera. Manni marichaa ibsa isaa har'a baaseen baajetni kun harki caalaan isaa nageenya biyyattii eegsisuuf akkasumas bu'uuraalee misoomaa yeroo wal waraansa kaaba biyyattii keessa ture miidhaan irra ga'eef deebisanii ijaaruuf akka oolu eereera. Ministeerri Faayinaansii Itoophiyaa Ahimad Shidee ji'a bitootessaa darbe keessa mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa dhiyeessaniin waggoottan 5 dhufan keessatti bu'uuraalee misoomaa wayita wal waraansaa miidhaman deebisanii ijaaruuf baasii doolaara Ameerikaa biiliyoona 20 barbaachisa jechuun isaanii ni yaadatama. Baajata har'a mana maree ministeerota Itoophiyaaf dhiyaatee mirkanaa'e keessaa birriin biiliyoona 369 qabxii 6 baasii waliigalaaf birriin biiliyoona 203 qabxii 9 baajata kaapitaalaaf akka ooluu fi birriin biiliyoonni 214 qabxii 7 immoo naannoleef kan qoodamanidha jedha gabaasni Finfinneerraa Kennedy Abaatee erge. Tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma daa'immanii Virgiiniyaa Gaambaa bakkoota jeequmsi jirutti daawwannaa guyyoota 2 Itoophiyaatti taasisaniin waliigalteen yeroo darbe biyyattii keessatti taasifame daa'imman hawaasa dinagdeen miidhaman gargaaruu qaba jedhan. Yeroo daawwannaa isaanii kana keessatti Finfinneetti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera haajaa alaa, ministeera barnootaa, ministeera waraanaa, kan haqaa fi ministeera dubartootaa fi hawaasummaa akkasumas koomishinii deebisanii dhaabuu kan biyyaalessaa koomishinaroota poolisii waliin haala itti daa'imman yeroo walitti bu'iinsaa sana miidhaan irra ga'eef kunuunsa godhuu irratti mari'ataniiru. Marii isaanii kana keessattis qooda fudhattoonni kunneen hundi dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ta'uun haala amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruun miidhaa yeroo walitti bu'iinsaatti daa'imman irratti raawwatuu fi daa'imman jajjabeessuu akkasumas miidhaa koorniyaa qaamota walitti bu'aniin raawwateeru bakkatti deebisu daa'imman butamanii jiran gadhiisisu yeroo walitti bu'iinsaatti humnoota hidhataniin kan miidhaman deebisanii dhaabu manneen barnootaa yeroo walitti bu'iinsaatti hojii baruuf barsiisuun ala turan bakkatti deebisuu dabalate warra miidhaan irra ga'ee hafan kan humnaan gudeeddii dabalate leenjiin haala kennamuufii irrattis marii taasisaniiru. Qaamolee mootummaan alattis Virgiiniyaa Gaambaa dhaabbilee dhaabbata mootummaa gamtoomanii kanneen daa'imman irratti hojjetanii fi dhaabbilee miti mootummaa waliin marii taasisaniiru. Bakka buutuun addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma daa'immanii bakkoota walitti bu'iinsi jirutti eegumsa daa'immaniif taasisuu irratti tarkaanfii gama mootummaa Itoophiyaan jiru jajjabeessaadha jedhan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kana gargaaruuf qophii ta'uu himuun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhufuun kan barbaachisu daa'imman haala mijataa keessa akka jiraataniif taasisas jedhaniiru. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa gabaasa Human Rights Watch dhiyeenya jechuun waxabajjii tokko bara 2023 baase ragaa hin qabu jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Human Rights Watch gabaasa isaa torban darbe baase keessatti waliigalteen nagaa jiraatus aangawoonni naannoof humnoonni Amaaraa lixa Tigraay keessatti duula fixiinsa sanyii saba Tigraay irratti geggeeffamaa jiru irratti bobba'anii jiru jechuudhaan himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa Human Rights Watch haala naannoo sanaa jiru akka inni itti ibse kan wal dha'eef dogoggorsaadha jechuudhaan qeeqee jira. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti uumame Affaar, Amaaraa fi Tigraayin dabalatee naannolee hedduu akkaan miidhe mootummaan cimsee kan ibse yoo ta'u Human Rights Watch naannoo murtaa'e tokko qofaarratti xiyyeeffate jechuun himate. Gara oduutti aanutti naaceen immoo kanneen waraana kaaba Itoophiyaa irratti hirmaataniif miidhaan qaamaa irra gahee guyyaa kaleessaa Maqaleetti hiriira bahaniiru. Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi humna bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti ture irratti gama humna bilisa baasaa uummata Tigraayin kanneen waraanaa turan garuu waraanicha irratti miidhaan qaamaa garaagaraa isaanirra ga'eeru nyaata ga'aa fi daawwaa dhabneerra jechuun guyyaa kaleessaa wiixata magaalaa Maqalee keessatti hiriira nagaa ba'aniiru. Dhaadannoo isaanii keessattis bulchiinsi yeroo kan naannicha xiyyeeffannoo nuuf hin kennine jechuun namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan kunneen komataniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa namoota humna waraanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ta'an kan wal waraansa ture irratti miidhaan qaamaa irra ga'eeru waliin marii taasisanii isaan deebisanii dhaabuuf baajatni akka ramadamuuf waadaa galaniiruu fi jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati. Keeniyaa Naayiroobiitti jiraattonni dhaabbolii gatii gibiraa boba'aa mana jireenyaaf qabiyyee dijitaalaa mormuun mana maree fuula duratti ba'an irratti poolisiin biyyattii tarkaanfii gaazaa imimmaansu irratti fudhatee jira. Pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruuto ji'a hagayyaa darbe filannoo mo'achuun gara aangootti dhufan imaammata isaanii galii dabaluun hiyyeessota gargaaruu jedhu qabatanii dhufaniin mormii keessummeessaa jiru.
Hojjettoonni fi dhaabbileen siyaasaa mormitootaa imaammata kana mormaa kan jiran qaala'insi jireenyaa akka malee dabaluu ni jalu. Lammiileen biyyattii imaammata daballii gatii kana morman mallattoo walitti qaban mana maree bakka bu'oota uummataaf galchuuf ba'an 500 ta'an irratti poolisiin tarkaanfii gaaza imimaansuu fudhateera. Hiriirtota keessaa kanneen 11 ta'an immoo to'atamuu isaanii namoonni ijaan argine jedhan Rooyitersitti himaniiru. Daballiin gatii gibiraa kun tasgabbii faayinaansii biyyattii keessatti uumuun dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduuf carraa hojii uumaaf jedhu Ruutoon pirezidaantiin Keeniyaa. Imaammata kanas warri seera tuman torban dhufu gara filannootti dhiyeessu jedhame eegama. Paartiin siyaasaa mormituu Azimio la Umoja yookaan paartii tokkummaa jedhamuun beekamu kan ji'a bitootessa darbe keessa haala qaala'insa jireenyaa irratti hiriira mormii mootummaa irratti waamee ture. Daballiin gatii gibiraa ammaa kun biyyattii gara bara 1990mootaatti duubatti deebisa jechuun qeeqa. Waldaan hojjettootaa kan waldaa hojjettoota fayyaa tokko of keessatti dabalate torban darbe daballii gatii gibiraa kana irratti mormii isaanii dhageessaniiru. Loltoonni Ugaandaa haleellaa Alshabaab jalaa dhokatanii guyyaa 6 booda argamanii jiranii mitikku. Dubbii himaan humna waraanaa Yuugaandaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyoota 6 dura humnoonni waraanaa Alshabaab buufata waraanaa Yuugaandaa Somaaliyaa keessatti gola nagaa eegumsaaf bakkasitti argamu haleeluu isaanii mirkaneessaniiru. Birgaader Jeneraal Feeliksii Kulaagiyee loltoonni Yuugaandaa leetanaanticha dabalate 4 haleellicha irraa hafan magaalaa Buloo Maarer kan Moqaadishoo irraa fageenya kiiloomeetirii 110 irratti argamu keessatti argaman jedhan. Loltoonni kunneen kan argaman erga Yuugaandaan buufata waraanaa ishee kamisa darbe deebistee qabatteen boodas jedhan Kulaayigeen. Itti dabaluunis loltoonni argaman kunneen gargar faca'anii dhokatanii turuu isaanii ibsuun yeroo nuti deebisnee isaan argannutti nyaataaf bishaan dhugaatii dhabuutiin baay'ee dadhabanii turanis jedhan. Kana malees leetanaantiin biyya Yuugaandaa humna waraanaa Alshabaabiin haleellaan irratti raawwatame miila isaa rukutamuun madaa'uu isaa ibsanii yeroo ammaa yaalaaf hospitaala akka jirus eeraniiru. Haleellaan Alshabaabiin Somaaliyaa keessatti loltoota Yuugaandaa nagaa eegsisuuf garasitti ergaman irratti gaafa caamsaa 26 raawwachuu fi reeffi loltoota 54 koomaandaroota dabalachuun argamu pirezidaantii Yuugaandaa Yooweeri Museveni fuula miidiyaa hawaasaa tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin booda oduun kun kan dhagahame. Museveniin ibsa isaanii keessatti loltoota biyya isaanii baraaruuf gareen humna lafoo leetanaant jeneraal Kaayaanjaan durfamu gara Moqaadishootti ergamuu eeranii loltoonni isaanii Alshabaabiin haleellaan irratti raawwate dogoggora ajajoonni waraanaa 2 uumaniin ta'us himaniiru. Dogoggora uuman kanaafis mana murtii humna waraanaa biyyattiitti ni dhiyaatus jedhan Museveniin. Garee loltoota Alshabaab viidiyoo wiixata darbe maxxansaniin hoogganaan garichaa Ahimad Umar kan fuula isaa irratti golgaa uffateeru yeroo humnoota tarkaanfii fudhatan ergu mul'iseera. Amma immoo qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barataa Hamarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame dhaabbilee dhalatee Bishooftuu fi Finfinnee keessatti guddate. Waggaa 4 dura bara 2019 umrii isaa 14tti haadha isaa bira as gara Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4.2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalanneetu dubbise. Dargaggoo Hamarsan Faasikaa Baqqalee gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoom. Galatoom. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhuftee barumsa jalqabdee rakkoo guddaa kan sitti ture maayin? I would say the language. The language is tough. Afaan biyya kanaa wallaaluu kooti jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira. Over time, I was able to overcome it. Yeroo biyya kana barumsaaf dhuftee sadarkaa lammaffaatti itti fuftee waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture? Yes, they gave me. There was a GROTC. Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaa si barsiisan, waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu, itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan. What it looks like to be a leader.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru? No, I was the only student in Lakki mana barnootaa koo qofa keessaa utuu hin taane konyaalee magaalaan keessa jiran hunda keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa. to attend military academy in the district over 10 years. Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka ati milkooftu kan si gargaare maali? The major 3 things that were helping me, I would say, was my faith. Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu amantii koo, maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadhe hangumni isaanii dandeetti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira. Athletics too. Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu barbaadde? It's always been my plan to be in medical field. Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Orthopedic surgeon ka dooktara cabalafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada. And become a surgeon. Kan biraa abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin si guddisee harmee keeti. Maal jechuun ni barbaadda? To my mom, I want to say Harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si galateeffadha. Sin jaalladhas. And I want to say I love you to her too. Abbaa keetiin waan jechuu barbaaddu qabdaa? Even though we were not able to contact face to face, he was able to. Eeyyeen qaamaan wal bira jiraachuu baanneeyyuu bilbilaan na jajjabeessa ture. Yeroo waa barbaadu nan bilbilaaf, yeroo hundumaa na gargaaruudhaaf yaala. Baay'een abbaa koo yaada. Ijoollummaa kooti kaasee ofirratti amantaa keessa kootti akkan qabaadhuuf carraaqaa ture waan ta'eef baay'een galateeffadha. Dhamaatii isaa sanaaf kunoo ijasaa waan arge natti fakkaata. Akka abbaan koo natti boonu gochuu danda'u kootiif nan gammada. Kana caalaas nan boonsa jedhee yaada. Nan jaalladhaan nan galateeffadhas. I believe it's paying back, and I'm glad I made him proud. And Harmeen dargaggoo Hamarsan adda Anaaniyaa Maammoo maqaan ilma isaanii Marsuusa jedhurraa kan dhufe ta'uu ibsanii ilmi isaanii gara barnoota waraanaatti qajeeluunsaa yoo isaan yaaddeessa ta'e gaafatamanii akkas jedhan. Anillee fedhii isaan qabuun ture akka fedhiin sana keessatti hin horamnes baay'ee yaalaan ture garuu itti yaada isaa ilaalee fedhii isaa gaafan baru anis fedhii isaa baay'ee dhaabbachuun barbaanne dhuma isaanitti meera eessa akka ga'uu barbaadu sana keessa maaliif akka darbuu barbaadu gaafa naa galu anis toleen jedhee sanas hin turre kaayyoon isaa garuu haala gaafa ilaaluu jariyoonaas achi keessattis namni keenya kan ta'e jira ture haaluma tokko tokkoon jijjiiramaa deeme yaadisaa sana anaanis gaafa na hubachiisaa deemu anis irratti walii galee jechuudha. Mana barumsaa oolee yeroo manatti galuu deemsa barnoota isaa keessatti baay'ee qayyabataa itti fuullatfatee hojjetaa maaliif qabxiin argate baay'ee guddaadha. Baay'een qayyabata yeroo iyyuu hin qabu sanbata duraa sanbata guddaallee mana barumsaa waan adda addaa keessa waa baay'ee irratti hirmaata waan ta'eef baay'ee biiziidha barumsa qofa miti wanta inni keessatti hin hirmaanne hin jiru sammuun isaa akka waan akkasitti naaf qabamu nan barbaadan ture haala keessa darbinu adda addaan sammuun isaa akka hatamu barbaadan ture kanas nan jalqaba sanas nan jalqaba jedhee gaafa waan adda addaa keessa galu baay'een gammadan ture natti tola. Fiigaa kubbaa miilaan taphataa halkanii gala siyaasa sa'aatii argatutti hin qo'ata. Wanti guddaan anaa fi milkaa'ina isaa iddoo inni deemuu fedhu san argachuu isaadha anaaf. Abbaan isaa biyya jiru kana keessatti milkaa'ina kana argachuu waan guddaadha. Haadholii akka keessanii ijoollee guddisaa jiraniif maal gorsitu? Namni kamiyyuu biyya kana dhufee ijoollee guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'u nan akka sanas ani mucaakuu fakkeenyaaf gaafa inni dhufee haala gaarii keessa ta'es miti qobaakos ta'e miti actually garuu baay'ee ulfaataa sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessa hin turre kan hin jiraadhe garuu waaqayyo nu gargaareera mucaakuutti haala bakki kana jiru nan himan ture. Gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaatti hin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sana ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin walii galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyoo isaa qofa akka inni ilaaluun irra jiru
hunda itti meeshanii kan manaatiin gadi baase jalqabatu ni manaan bahine jechuudha. Yeroo mana barumsaa deemee deemuutti mucaan isuma itti kan inni dhufee deematti musa. Sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kana ta'u ijoolleen qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee isaaniitti himutu irra jira jedhee yaada. Gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'uurraa mana keessaa dhaga'anii gadi ba'anii dhaga'anii gurra isaanii haaraan ta'u. Bakki yoo dhaga'an garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaanu. Manaa sana maqaanisu sana ani itti meeni kan hin baase gadi mucaa koo akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti miti kan jiran dhaga'anis dhagoo baatanis ijoolleetti waan